Kilaboonni Awuroopaas taphoota michoomaa taasisuu irratti kan argamanu kaleessa taphoonni michoomaa muraasni taphatamaniit kan jiranu Baayer Muuniik goolii 2-1 Olompiik Liyoon injifatee jira. Tapha kaleessaa irratti Luis Diaz Liverpool irraa erga gara Baayer Muuniik maleen booda taphasaa jalqabaa taphateeti kan jiru. Kanaalatti Mikaa'el Olisee ga'umsa addaa mul'isuudhaan kaleessa gooliiwwan lama galcheeti kan jiru. Taphataan kun daqiiqaa 53ffaattiin peenaaliitiidhaan daqiiqaa 62ffaa irratti immoo taphaan kan galchee goolii daqiiqaa 53ffaa irratti peenaaliitiidhaan galteef Luis Diaz ga'een baate olaanaadha. Peenaaliitiin sun akka isheen argamtu taasiseeti kan jiru. Gama Olompiik Liyooniin ammoo taphataan umrii 17 Alejandro Rodriguez Gomez daqiiqaa 83ffaa irratti goolii galchee jira. Luis Diaz taphasaa jalqabaatiin ga'umsi inni mul'ise Vicente Kompanii akka gammachiisedha kan odeeffame. Vicente Kompaniin tapha kaleessaa irratti taphattoota 22tti fayyadaman Diiniyaas boqonnaadhaan dura taphattoota 11 boqonnaan booda immoo taphattoota boqonnaadhaan dura turan guutumaan guutuutti jijjiiruudhaan taphattoota 11 fayyadamanii jiru. Taphattoota 22 gara dirreetti seensan keessaa taphattoonni 7 taphattoota dargaggoota akkaadaamii kilabichaa keessaa ol guddisuudhaaf irratti hojjetamaatii jiran akka ta'e odeeffanneeti kan jirru. Egaa Baayer Muuniik bara darbee waancaa Bundesliigaa Jarmanii kilaba fudhateedha. Bara kanas waancaa kanarra deebi'uudhaaf Luis Diaz garichattiin dabaleeti kan jiru. Taphattoonni akka Haarii Keen kilabicha keessa jiru. Mikaa'el Olisee illee Crystal Palace irraa bara darbee erga gara kilabichaattiin dhufaniin booda kilabicha waliin hedduu taphataa wal baruudhaan ga'umsa fooyyaa mul'isaati jiru inni kaasuu dandeenya. Kanaafuu bara kanas shaampiyoonummaa isaarra deebi'uudhaaf kan inni morkataati jiru. Boorshaa Doortmundis kaleessa kilabuma Firaans Liil waliin taphachuudhaan 3-2 kan mo'ate. Paaskaal Giroob daqiiqaa 13ffaa irratti Seeruu Guraasiin daqiiqaa 41ffaattiin peenaaliitiidhaan Kaareem Adeemiin daqiiqaa 68ffaa irratti Boorshaa Doortmundiif gooliiwwan 3 galchanii jiru. Liiliif Haakan Amaar akkasumallee Toomaas Muuniir gooliiwwan lamaanii taphattoota galchanidha. Kalees Juventus Reejiinaa waliin taphasaa michoomaa jalqabaa taphachuudhaan qixaan xumuree jira. Goolii 2 qixaan kilaboonni lamaan kan isaan xumuranii Francisco Conceição Juventusiif goolii jalqabaa galchee jira. Duusaan Vihalovic ammoo goolii lammaffaadha kan galchee. Reejiinaadhaaf kaleessa taphataan hidda dhaloota Itoophiyaa qabu Naataan Girmaa goolii jalqabaa galchee jira. Seedrich Gondar ammoo goolii lammaffaa galchuudhaan kilaboonni kunneen lamaan isaaniiyyuu qixaan xumuraniiti kan jiran. Gara odeeffannoo jijjiirraa taphattootaattiin haa dabarru. Jijjiirraan taphattootaa waqtii gannaa kun baay'ee ho'ee jira. Keessumattuu bara kana Fiifaan seera haaraa baaseen akkasumallee gamtaan kubbaa miilaa Awurooppaa gadi buusuudhaan kilaboonni marsaa lamaan jijjiirraa akka gaggeessan kan inni taasiseetii jiru. Jijjiirraan marsaa tokkoffaa waancaa kilaboota addunyaatiin dura xumurame sanaan boodatti dhufuudhaan amma adeemsifamaatti kan jiru. Jijjiirraa waqtii kanaatiin taphattoonni maqaa guddaa qaban gara Pirimeer Liigii Itoophiyaa Ingilaandittiin dhufaati kan isaanii jiranu. Keessumattuu taphattootuma liigicha keessa turan keessaa Joao Pedroon gara Cheelsiittiin dhufee jira. Kanaan alattiin taphattoota liigii alaa keessa taphatan keessaa immoo Victor Yokoresh taphataan kun Sporting Lisbon keessatti jijjiirama guddaa taphataa mul'isuu danda'e. Goolii galchuu irratti taphataa kennaa addaa qabuudha. Gara Arsenaal dhufuudhaan kilabichaattiin makameeti kan jiru. Pirimeer Liiguma Ingilaand keessattiin ga'umsa fooyyaa irratti kan taphatan taphattoonni sarara qarqaraa gara fuulduraarra taphachuudhaan goolii hedduu galchuudhaan beekaman kan akka Brian Bomo akkasumallee Maatiyaas Koonyaan gara Manchester Unitedittiin dhufaniiti kan jiranu. Ammas maqaan kilaboota kanneenii taphattoota ga'umsa fooyyee qaba waliin kaa'atii kan jiru. Keessumattuu Liverpool Alexander Isak Newcastle United irraa fudhachuudhaaf haalli ittiin deemaatii jiru ni jira. Kanaan alattiin taphataa tokko fudhachuudhaaf ammoo kilaboonni Ingilaand 2 irratti wal mormaatii kan jiranu. Taphataan kun taphataa RB Leipzig kan ta'e Benjamin Seskoodha. Taphataa kana mallatteessifachuudhaan Manchester United akkasumallee Newcastle morkii guddaa keessattiin akka argaman laaluun ni danda'ama. Kanaan alattiin Ikitikeen gara Liverpoolittiin dhufee jira. Kun ida'ame Pirimeer Liigiin Ingilaand barattaanu morkii cimaan kan irratti mul'atu ta'uu akka danda'u kan namattiin agarsiisuudha. Waan bal'inaan qabanne ittiin booda dabarraa. Keessumattuu kaleessa jijjiirraawwan xumuraman waan muraasaa kaafnu West Ham taphataa sarara fuulduraa duraanii Newcastle United akkasumallee kan Bournemouth kan ta'e Wilson mallatteessifateeti kan jiru. Callum Wilson Newcastle akkasumallee
Barnamaus keessattiin taphataa turedha. Umurii 33 irratti kan argamu. Waliigaltee Newcastleef waggaadhaan booda dhaabbiin mallatteessuu giddugaleessa godhachuudhaan ergisaadhaan kan inni gara West Ham Unitedittiin imale. Egaa bara darbe Newcastle taphattoota Premier League Newcastle taphoota Premier League 18 irratti taphataan kun kan inni taphate bara 2018 hanga 2023 illee yeroo 9 garee biyyaalessaa Englandiif taphatee jira. Bara 2020 paawundii miiliyoona 20 Newcastle kan mallatteesse taphataan kun taphoota 49 gooliiwwan 49 Newcastle United galcheeti kan jiru. Faallaa kanaan Newcastle United gooliigaa duraanii Arsenal Ramsdale mallatteessifatee jira. Newcastle gooliigaa Southampton kan agaa waliigaltee bitachuu giddugaleessa godhachuudhaan kan inni mallatteessifate. Taphataan umurii 27 kun bara darbe Southampton taphoota inni taphataa ture 32 irratti hirmaachuudhaan taphataa ga'umsaan baateedha. Ammoo gara Newcastletti dhufee jira. Newcastle jijjiirraa ganna kanarratti seensa irratti kaasuudhaaf yaallee jira. Kilaboota liigichaa irree isaanii yookiin immoo garee isaanii cimsuudhaaf jijjiirraa irratti si'oominaan hirmaataa jiran keessaa tokko Newcastle United. Newcastle United bara dorgommii dhufu bara darbes kilaboota murkattoota jajjaboo ta'an keessaa bara dhufu immoo daran kilaboota maallaqaan illee cimsanidha. Bara darbee erga abbaa qabeenyaa biraatiin qabameen boodattiin kilaboota maallaqa qaban keessaa tokko jennee kaasuu. Kilaba abbaa qabeenya Saudi Arabiyaa biyyoonni baha giddugaleessaa kun baha fagoo kun maallaqa guddaa keessattuu investimentii gama kubbaa miilaa irratti gochaa jiran kana cimsanii itti faniitii jiru. Kilaboonni akka Paris Saint-Germain, Manchester City garee abbootii qabeenyaa Qaatarii fi Dubaayin kan qabamanii sanaan alammoo Saudi Arabiyaan kilaba kana qabattee jirti. Maallaqni isaanii maddi beekamaadha, boba'aadha. Maallaqa hin dhumne waraabame hin dhumneedha. So investmentiin isaan gochaa jiran kubbaa miilaa addunyaatu kallattii jijjiirsuu danda'a jedhamee sodaatamaa jira. Haala amma deemaa jiru kanaan kilaboonni biroos raadaarii yookiin xiyyeeffannoo abbootii qabeenyaa biyyoota baha fagoo ta'aa akka jiranidha kan himamaatii jiru. Egaa Newcastle United kilaboota gama kanaan carroom yookiin carraa abbootii qabeenya kilaba Saudi Arabiyaa argate keessaa tokkodha. Dhimma Newcastle bal'inaan tuquu dandeenyu keessatti dabarru dasu shaampiyoonii England Liverpool waan ta'eef isarraa osoo eegallee gaarii na fakkaata. Isaac paawundii miiliyoona 100 fi miiliyoona 10 dhiyeessee dabalata immoo 10 nan dabala jedhee Newcastle fudhatama jalaa dhabsiisee jira. Jijjiiraan taphataa kana gufachuu danda'a kan jedhan jiru. Gama biraatiin ammoo Liverpool Luis Diaz irraa maallaqa guddaa waan argateef maallaqa biraatti dabalee taphataa kana fudhachuudhaaf karoora qaba. Ammaaf haa callisu malee inumaayyuu osoo jijjiiraa kanatti hin seenin wanta isaan jechaa turan kana jechuun paawundii miiliyoona 100 fi miiliyoona 50 ka gurguruu barbaada warri Newcastle Ricardo British kana gurguruu barbaadanii kanaaf warri Liverpool immoo paawundii miiliyoona 100 fi miiliyoona 40 qopheessanii turan waan jedhu odeeffannoon bahee inni mul'isa. Ammaaf garuu Liverpool paawundii miiliyoona 100 fi miiliyoona 10 kan dhiyeesse. Gama biraatiin ammoo miidiyaaleen kubbaa miilaa irratti bal'inaan barreessan ESPN wanti barreesse akkaataan Newcastle United gaafii Liverpool itti kuffisisuun warra Liverpool baay'ee mufachiisee jira. Kanaaf Liverpool irra deebiidhaan Isaac gaafachuu hin danda'u. Kanaaf jijjiirraan Isaac gufatuu mala kan jedhanis hin dhabamne. Garuu Liverpool taphataa kana mallatteessifachuun shaampiyoonummaa bara darbeerra deebuudhaaf waan kutate na fakkaata. Hugo Ekitike mallatteessifatee jira. Taphattoota biroo Florian Wirtz baada Leverkusen irraa fidateetii jira. Bakka san Diaz gadhiisee jira of course. Lubbuunsaa jaannatan haqananiitu Diago Jota dhabanii jiru haala sanaan. So qaawwa kana cufuudhaaf warri Liverpool shaampiyoonummaa sana irra deebi'uufis na fakkaata. Maaliif kilabiin kun egaa Jotaan taphataa bakka bu'aa hin qabne kallattii garaagaraatiin kan yeroo baay'ee deeggartoonni kilabichaa kaasan taphataa callisaa garuu hojii isaa karaa sirrii ta'een hojjetudha. Haala sanaan dhaabaniitii jiru. So bakka sana taphataa murteessaa isa bakka bu'uu danda'u, isa madaaluu danda'u, qixasaa kilaba kana gargaaruu danda'u barbaadu waan ta'eef kanaaf xiyyeeffannoon isaanii Isaac ta'e kan jedhanis hin dhabamne. Garuu Isaac bakka Jotaa ni bu'aa kan jedhu egaa ni ilaalla gara kilabichaatti kan dhufu ta'e jijjiiraan Isaac hangama kootii haala amma deemaa jira kanaan
garaagarummaa mallaqa guddaadha naannoo paawundii miiliyoona 40dha kan gidduu isaanii jiru garaagarummaa kana dhibbisee Liverpool Isaac fudhatee akkaataa silaa barbaadu saniin morkataa jabaa yookiin shaampiyoonummaa isaa irra deebi'aa kan jedhu waan gatii kana ol kaffalu natti fakkaatu yoo dabale naannoo paawundii miiliyoona 20 waan kaffalu na fakkaata Newcastle immoo taphataa kana gadhiisuun barbaadu haala salphaatti ani sababni guddaan Newcastle taphataa kana gadhiisuun barbaanneef keessaa tokko ta'e kan natti mul'ate jijjiirraa Benjamin Sheshko waliin yookiin haasaa Benjamin Sheshko waliin taasisaa ture guutumatti adda kutuu Newcastle United kana jechuun Benjamin Sheshko dura wanta taasisaa turaniif Isak kan bo'oo ta'e taphataan bakka isaan bu'uu danda'u isa jedhanii waan yaadaniif ture ammoo jijjiirran taphataa kanaasiin waan gufateef so filannoo biraa waan qabatan na fakkaata. ammallee keessaa bahaniiru jennee kaasuudhaaf xiqqoon ulfaata sana beeksanii turanii har'an boodeeffannoo ba'aatii jiranuun ammas haasaa taphaticha waliin taasisaati jiran akka addan dhaabneedha kan himamaatii jiru gara boodaattiin bal'inaan haa kaafnu dhimma Isaac akkasumallee Liverpool kun keessumattuu Liverpool Hugo Ekitike mallatteeffatee jira Jeremy Frimpong mallatteeffatee jira Florian Wirtz Milos Kerkez mallatteeffatee kan inni jiru ammattiin taphataan inni addattiin barbaadaati jiru Alexander Isak taphataan kun heddeedaloota warra Eritrea irraa Sweden keessattiin kan guddateedha taphataa naamusa qabu warri Sweden Zlatan Ibrahimovic isa xiqqaa jechuudhaan taphataa dhaadheessanuudha gara Premier League Englanditti dhufuudhaan gooliiwwan hedduu galchaa jira milkaa'ina Newcastle bara darbee keessatti illee taphataan kun gaheen baataa ture isa olaanaadha jechuun ni danda'ama ammattiin kilabiin Isaacin barbaanneen jiru Premier League England keessattiin kilaboonni akka Manchester United Arsenal bara darbee gaafataatti kan isaan turanii akkasumallee yeroo ammaa kanatti ammoo Liverpool sadarkaa jalqabaa irrattiin kaadhimachuudhaan taphataa kana mallatteessifachuudhaaf itti deemaati kan jiru taphataan kun gara Newcastle United kan dhufu taanaan shaampiyoonummaa Liverpool bara darbee sana deebuudhaaf hojii manaa salphisuu fi akka danda'uudha kan eegamu egaa taphataa kanaaf maallaqni dhiyaate garuu baay'ee olaanaadha hanga paawundii miiliyoona 100 miiliyoona 50 rikeerdii Britishiin kan Liverpooliif gurguruu barbaadu Newcastle United warri Liverpool ammoo rikeerdii British haa ta'ullee malee hanga paawundii miiliyoona 100 fi miiliyoona 20 ol taphataa kanatti hin baafnu waan jiru irrattiin walii galtee Erroson ga'een kan saanafanii ammas irra deebiidhaan Newcastle Unitediif gaaffii dhiyeessuudhaaf Liverpool paakeejii isaa yookiin ammoo piroojeektii isaa beeksisuudhaaf akka jirudha kan himamaatii jiru taphataan kun gara Newcastle United kan dhufu taanaan kilabichaa addattiin gargaaruu akka danda'u kan eegamaatii jiru amma jijjiirran taphattootaa kilaboota hedduu isaanii marsaadha jechuu dandeenya yookiin wantoota walxaxawweet kan jiran fakkeenyaaf Isaac gara Liverpool kan deemu taanaan warri Newcastle United ammoo taphataa bakka isaa buufatan barbaadaati kan jiran taphattoota isaan barbaadaati jiran keessaa ammoo Sheeskoon isa tokkodha taphataan kun RB Leipzig keessattiin taphataa lammii Sloveeniyaati RB Leipzig keessattiin ga'umsa addaatiin taphataa beeknuudha taphataa dargaggeessa umrii 23ti gara fuulduraatti illee abdii kilaboota kanneen ta'uu akka danda'uudha kan eegamaati jiru kanaafuu Newcastle bakka Isaac buufachuudhaaf jalqaba irratti kan inni barbaadu taphataa kanaadha faallaa kanaatiin ammoo Manchester United taphataan kun lakkoofsa 9 irrattiin Manchester United keessattiin qaawwaa bakka Haaland ittiin bara darbe mul'ate sana naaduuchuu danda'a jedhee taphataan inni adda durummaadhaan barbaadaati jiru taphataa kanaadha kanaafu kilabiin tokko taphataa kana kan mallatteessu taanaan kilaba tokkoof qaawwaadha jechuudha fakkeenyaaf Newcastle United Alexander Isak Liverpooliif kan dabarsu ta'ee Sheesko ammoo Manchester United kan mallatteessu taanaan ammas warri Newcastle United bakka barbaadan sanarrattiin taphataa biraa mallatteessifachuudhaaf ni dirqamu isaaf ammoo wiisaa akka filannootti qabatanii akka jiranudha kan himamaatii jiru Brentford irraa kanaafu bara kana jijjiirran kilaboonni kunneen taasisaatii jiran kun bifa kanaan kan walxaxe jechuu dandeenya dhimma Sheeskoottiin haa deebinu Sheeskoon RB Leipzig keessattiin ga'umsi bara darbe mul'isaa ture olaanaadha jenneeti kan jirru kanaalattiin kilaboota lama yeroo ammaa kanattiin barbaadamaati kan jiru ammallee murkiin Newcastle United Manchester United gidduu jiru hanga xumuraattiin deemuu akka danda'uudha kan himameeti jiru ammatti rakkoo guddaa kan ta'e kilaba miti kilabni RB Leipzig kilaba gaaffii sirriidhaan dhiyaateef taphataa kan dabarsee nan gurgura waan jedhu beekseeti kan jiru garuu taphatichaan ga'uunaattiin kanaan dura Manchester United akka filannoo isaattiin qabatee jira Manchester United inumaayyuu Champions League irrattiin kilaba hirmaatu ta'uu baatullee gara kilabichaa deemuun barbaada waan jedhu dubbateera jechuudhaan miidiyaaleen irra deddeebiidhaan kaasaati kan turanii amma immoo maatii koo waliin mari'ataatii jira
maatii koo waliin erga mari'adheen booda kilaba kamiif akka mallatteessu nan ifoomsa jedheera. Har'aaf boru keessaa dhimmi kun ni beekama dhameeti kan eegamu. Taphataan kun gara Premier Leaguetti yoo dhufe maal jijjiiruu danda'a waan jedhu garuu eegamaa jira Diiniyaas. Amma Sheeshkoodhaan wal qabatee egaa odeeffannoowwan jijjiirraa ganda kanaa keessattuu daqiiqaatti garaagarummaa bal'aadha kan qabaataatii jiran. Akkuma tuukaaste Sheeshkoon dura maqaan isaa Arsenaal waliin ka'aa ture. Arsenaal immoo Yokoreej mallatteessuu isaa hordofee guutumatti gaafii Sheeshkoo dhiisee jira. Achi booda Newcastle United waliin maqaan isaa kan ture. Amma immoo Manchester United waliin irra caalaan kan ka'aatii jiru. Inumaayyuu Manchester United Hoylund fi mallaqa dabalee Sheeshkoo fudhachuu akka barbaadu gaafii akka dhiyeessedha. Kun sarara sirrii deemaa akka jiruu fi Sheeshkoon dhibbeentaa guddaa gara Manchester United dhufuu akka danda'udha kan himamaatii jiru. Manchester United taphataa kana kan mallatteessu yoo ta'e baay'ee buufata. Hoylund ni yaadanna bara dorgommii darbe akka eegame hin taane waan ta'eef. Liigichaan goolii 4 galchee. Madaquu hin dandeenye Manchester United illee qixa silaa barbaadu saniin irraa fayyadamuu hin dandeenye. Kanaaf Sheeshkoon ammoo taphataa kallattii garaagaraatiin taphachuu danda'uu fi ga'umsa olaanaa qabudha. RB keessatti taphattoota qaxalee hanqina goolii galchuu hin qabne kubbaa qabatee deemuu irrattis taphataa hin komatamnedha. Umrii 22 irratti argama. Dhiyeenya gara 23tti seenuudhaaf kan jedhu. So egereen isaa ifa ta'uu isaati kan namatti mul'isu. Kanaaf Manchester United taphataa kana mallatteessifate taanaan kanaan qofa waan dhaabbatu miti United. Ruben Amorim waa'ee jijjiirraatiin wal qabatee leengadda wanti dubbatan jira. Sheeshkoo kan mallatteessifannu yoo ta'e inni rakkoo keenya guutumatti hin furu. Kanaaf taphattoota lama haaraa ni dabalanna waan jedhu kaasanii jiru. Egaa liigichi bara dorgommii dhufu hagamta ulfaataa akka ta'e tilmaamuun nama rakkisu. Ibn taphattoonnummaan amma isaan mallatteessan Mobeemuu dabalatee Kunyaa taphattoota salphoo miti. Premier League England keessatti taphattoota muuxannoo qabanidha. Sanana dhuunfaa isaatiin kilaboota keessa turan keessatti kilaboonni isaan keessa turan kilaboota morkattoota waancaa ta'uu baatanii malee dhuunfaa isaaniitiin Kunyaanis ta'e Mobeemuun taphattoota ga'umsa olaanaa mul'isaa turanidha. Manchester United qixa sirriin kan fayyadamu yoo ta'e sirriitti buufachuu danda'a taphattoota kanarraa. Sheeshkoo kan dabalatu yoo ta'e ammoo daranuu amma namoonni baay'een hundi kennaayyuu Premier League England bara dhufuutiin kilaboota 4 qofa tilmaama keessa galchaa kan jiru. Manchester City, Liverpool, Arsenal fi Chelsea. Chelsea afrafarratti kaasuu dandeenya gareen qindaa'ii waan ta'eef. Manchester United taphattoota osoo hin eegamin gara liigichatti makaman kana yookiin gara kilabaatti makaman kana fayyadamee taatee ta'uu waan danda'u naaf fakkaata. Gama kanaanis kan laallu yoo ta'e jechuudha. Kanaaf Sheeshkoon gara Manchester United jijjiirraa isaa xumuruudhaaf akka dhiyaate gabaasaaleen dhiyeenya kana ba'an kan mul'isanii garuu murtoon taphataa kana murteessaadha. Naannoo paawundi miliyoona 70 barbaada RB'n. Kilabni kamuu fudhatu inni mallaqa qofa barbaada. Garuu taphataan kun kilaba kam keessatti deemee guddachuu danda'a. Kilaba kam keessatti bakka silaa barbaadu san ga'uu danda'a kan jedhu murtoon kan isaatii fi dubbii fixaa isaati waan ta'eef guyyoota itti aanan kana keessatti jijjiirran Sheeshkoo xumuramuu danda'a kan jedhu inni jira. Garuu haala amma deemaa jiru kanaan Manchester United Hoylund kan kennu yoo ta'e immoo carraa isa mallatteessifachuu bal'aa waan qabu naaf fakkaata. Dhibbeentaa baay'ee. Odeeffannoo har'a baheen Manchester United Hoylundiin qaama jijjiirraa Sheeshkoo taasifachuu caalaa paawundii miliyoona 30 taphataa kana gabaadhaaf dhiyeessee jira yookiin gurguruu akka barbaadu beekseeti kan inni jiru. Maallaqa isarraa argatu immoo kan Sheeshkootiin dabaluudhaan taphataa kana bitachuudha kan inni barbaadu. Keessumattuu Newcastle United paawundii miliyoona 80 kan inni dhiyeessee RB Leipzig immoo fudhatama akka dhabsiisee odeeffannoon baatii jiran kan mul'isu. Newcastle Isaaqiin kan gurguru taanaan maallaqa guddaa argachuu danda'a. Maallaqa sanarraa hanga RB Leipzig barbaadu kaffalee taphataa kana fudhachuu akka barbaadudha kan himamaatii jiru. Faallaa kanaatiin ammoo Manchester United taphattoota isaa osoo hin gurguraniin dura taphataa kana mallatteessifachuudha kan barbaadu. Sanaan booda taphattoota akka Hoylund akkasumallee Garnaachoo fa'aa gurguruudhaan ammoo taphattoota biroo keessumaa goolii gaaratti illee rakkoo qabuun Donnaarumaa jedhamaatti kan jiru taphattoota akka kanaa kana gara kilabichaatti fiduudhaaf akka hojjetuudha kan himamaatii jiru. Waliigalaan Manchester United bara dorgommii 2024-25 bara gaariin dabarsine seenaa kilabichaa keessatti bara rakkisaa rikeerdiiwwan waggootaaf qabateetti turellee baratti dhabeennee kaasuu dandeenya. Bara darbee sadarkaa 15ffaadhaan kilabiin kun kan inni xumure. Waliigalaan taphattoonni kilabichaa gooliiwwan 44 qofaadha kan galchanii. Sarara fuulduraa irratti taphattoota argaman keessaa taphattoonni akka Hoylund Atalantaa keessatti taphataan kun bara gaarii dabarsuudhaan
gara Manchester United ittiin kan dhufe goolii 4 qofaadha kan galchuu danda'e. Taphattoota goolii fooyyee galchan jennee kaasuu dandeenyu keessaa immoo jalqaba irratti argama. Taphataan kun gooliiwwan 20 taphoota walii galaa irrattiin galchee jira. Keessumattuu immoo Champions League irrattiin waan fooyya'aa nutti mul'isee jira. Kana alattiin taphataan sarara gidduu irrattiin taphatu Bruno Fernandes dursaan taphattoota kilabichaa gooliiwwan 8 galchuudhaan sadarkaa jalqabaa irra taa'ee jira. Sarara fuulduraa caalaa sarara gidduu irraa ka'eeti kan inni goolii galchaa ture sun akka ciminaattiin kaasuun ni danda'ama. Kana alatti garuu bara gaariin dabarsine Manchester United faallaa kanaan taphattoota lama gara kilabichaattiin bara kana dhufan Bryan Mbeumo akkasumallee Maatiyaas Kuunyaa kan fudhannu taanaan Manchester United waggaa guutuuttiin gooliiwwan 44 galche. Taphattoonni kunneen lamaan isaanii waliin yoo idaanu gooliiwwan 35 galchanii jiru Premier League England qofaadhaan. Bryan Mbeumoon taphataa lammii Kaameruunii. Taphataan kun bara dorgommii darbettiin gooliiwwan 20 galchuudhaan Premier League Englandiin taphattoota akka Mohamed Salah, Erling Braut Haaland akkasumallee Alexander Isak ittiin aanuudhaan sadarkaa arfaffaadhaan kan xumureedha. Waggoottan arfan darban goolii 10 fi isaa ol taphataa galchaa ture. Akkasumallee kubbaa mijeessuu irratti taphataa amma kana nama tamneedha. Wolves keessattiin kan beeknu Kuunyaanis gooliiwwan Premier League England 15 galchuudhaan bara darbe kan xumure. Taphattoonni kunneen lamaan sarara bitaarraan Kuunyaan ni jira, sarara mirgaarraan ammoo Mbeumoon ni jira. Amma sarara fuulduraa irratti lakkoofsa 9 isa jennu sanarrattiin eenyutu Manchester United taphachuu danda'a kan jiru. Sanaaf Sheeskoon filannoo jalqabaa ta'eet kan jiru. Hoylund taphataan Sheeskoo waliin umuriidhaan walqixa waggaa 22 irratti argama. Amma barbaadamu sana ta'uu dhabuu isaatiin walqabatee garuu kilabichaan adda ba'uu akka danda'udha odeeffannoon baatii jiran kan mul'isanu. Sheeskoon gara kilabichaattiin kan dhufu taanaan malamaltee Ruben Amoorimiif baay'ee taphataa barbaachisaadha jedhameeti kan kaa'ati jiru. Ruben Amorim taphataa kana caalaa Ole Watkins filatanidha kan jedhame. Kilabichi garuu Sheeskoo filachuudhaan amma hojii manaasaa hojjetaati kan jiru. Watkins wal qabatee dhugaadha. Taphataan kun taphataa qaxaleedha. Premier League England keessattuu waggoottan as dhiyoo taphattoota goolii galchuuf irra kan keessaa tokko ta'ee jira. Gara biyya Englandifis taphachuu irratti argama. Aston Villa keessatti taphattoota adda dureedhaan kaasuu dandeessuudha. Isa qofa miti Ole Watkins kan barbaadaatii jiru. Newcastle Unitedis kallattiidhaan gaafii dhiyeessuu baatu malee Ole Watkins akka barbaaduudha. Ole Watkins waa lamaaf barbaadan. Tokko taphataan kun taphataa Premier League keessatti muuxannoo qabuu fi goolii galchuu irratti hanqina hin qabnedha. Inni biraa immoo mallaqa wal qabatee mallaqni taphataa kanaaf Aston Villaan kaa'e mallaqa xiqqaadha waan ta'eef kana lamaaniif kilaboonni taphataa kana barbaadaatii jiru. Gaa Benjamin Sheeshkoo kan laaltoote naannoo yuuroo miiliyoona 80 dhiyeessuudhaaf Newcastle United akka qophaa'edha kan himamaatii ture. Kallattiidhaan mallaqa kana hin dhiyeessine malee taphattoota biroos kan laaltoote gatiin jijjiirraa isaanii baay'ee olaanaadha. Isak fakkeenyaaf amma naannoo paawundii miiliyoona 100 miiliyoona 50 kan tilmaame kan Ole Watkins garuu paawundii miiliyoona 40-45 jedhame kun mallaqa sadii ol harka dachaa sadii ol baay'ee xiqqaadha. Garuu dhuunfaa isaaniitiin akka kilabaattis taphattoota kanneen kan laaltoote goolii isaan galchan faayidaa isaan kennan gaafa taphattoota gatii qaalii kana waliin wal bira qabdee Ole Watkins ilaaltu taphataa isaanii gadi miti. Taphataa tuffatamu miti. Qixuma isaaniitiin taphataa perform gochaa ture waan ta'eef kilaboonni kanaaf naaf fakkaata. Gara Ole Watkins kanas yaada isaanii kan wanti jechaa jiran akka walii galaatti gaa Sheeshkoon dhufuun Manchester United ni fayyada. Angaruu addattiin bara dorgommii dhufu kilabni fayyadamaa ta'a jedhee yaadu jijjiirraa ganna kanaatiin egaa taphattoota hedduu mallatteessifatee keessattuu yoo Koreesh xumuratee bara dorgommii dhufu shaampiyoonii ni ta'a jedhanii deeggartoonni kilabichaa lakkoofsaan hedduu ta'anis amma onni laphee guutuudhaan kan Arsenal eegaatii jiran. Arsenal na fakkaata amma erga yoo Koreesh gara kilabichaatti dhufeas waa'een Arsenal waan qabbanaa'ii na fakkaata. Sirriidha wantichi akka kana jettus taasisuutii danda'a. Garuu ammattiin kanarra gahuun xiqqoo ulfaata. Alexander Isak gara Liverpool kan dhufu taanaan Sheeskoon gara Manchester kan dhufu taanaan murkiin kilaboota Premier League England gidduutti bara dhufu taasifamu sun daraan cimuu danda'a. Akkuma kaafne Liverpool Hugo Ekitike taphataa baay'ee Eintracht Frankfurt keessattiin gahumsa olaanaadhaan beekamu fidatee jira. Jeremy Frimpong in beekna Bayer Leverkusen yeroon shaampiyoonii ta'urraa eegalee taphataa saffisaa addaa qabu. Sarara gidduu irratti argite sarara fuulduraa irratti taphataa kubbaa waliin isa argitu. Taphataan kun gara kilabichaatti dhufee jira. Florian Wirtz taphataa Bayer Leverkusen keessattiin sadarkaa olaanaadhaan taphataati ture. Akkasumallee Bayer Munichiin baay'ee barbaadamaa ture.
gara kilabichaatti dhufee jira. Milos Kerkez gara kilabichaatti dabalameeti kan jiru. Bara darbee kilabicha keessa taphattoota turan keessaa Diaz akkasumallee Diego Jota du'aan addunyaa kanarraa boqoteen alattiin taphattoonni biroo kilabicha waliin tufaniiti kan jiran. Muhammad Salaan ga'umsa bara darbee sanarra deebi'uudhaaf kan inni morkaatu garee cimaa ta'uu akka danda'u namatti agarsiisa. Isaa garee kanatti dabalamnaan caalaatti cimsuu danda'a. Arsenaal kan fudhannoo ta'e Christian Norgard Brentford irraa mallatteessifatee jira. Noni Maduke Chelsea irraa Christian Mosquera Valencia irraa taphataa dargaggeessaadha. Taphataan kun gara kilabichaatti makameera. Victor Gyökeres ammoo Sporting Lisbon irraa kilabiin kun mallatteessifateet kan inni jiru. Manchester United hangammaatti Bryan Mbeumo akkasumallee Matthias Cunha kan mallatteessifate. Chelsea ammoo taphattoota 8 kan mallatteessifate. Taphattoonni duraan jiran iyyuu kan teessoo jijjiirraa ta'anii jiranuu kilaba tokko jedhameeti kan kaa'ati ture. Ammas taphattoota 8 fidee jira. Isaan keessaa Lian Delap, Mamadou Sarr, Joao Pedro akkasumallee Jamie Gittens taphattoota adda dureedhaan maqaa isaanii kaasuu dandeenyuu fi bara darbees ga'umsa fooyyaa taphattoota mul'isaa turanidha. Kanaafuu kilaboonni kunneen arfan isaanii yoo fudhanne baay'ee sadarkaatti milkaa'utii danda'anuun of qopheessanii jiru jechuu dandeenya. Manchester City hanga tokko jijjiirraa taphattootaa irratti haala qorraa ta'een kan malaatii jiru. Arsenal waggoottan 3 darban sadarkaa lammaffaan xumuree jira. Yeroo lama Manchester City'dhaan caalmaan irraa fudhatame, bara darbe immoo Liverpoolin caalameeti. Kilabiin waggoota lamaaf walitti sadarkaa lammaffaadhaan xumure bara sadaffaarratti shaampiyoonii taa'edhamee eegamullee bara darbe miidhamni taphattootaa irra deddeebiidhaan kilabicha mudataa ture. Sararri fuulduraa isaanii hanga kana tasgabbaa ta'uu dhabuudhaan wal qabate kilabiin kun waancaa dhabee jira. Bara kana garuu morkii cimaan jiraatullee waancaan Arsenal, Liverpool akkasumallee Manchester United, Manchester City akkasumallee Chelsea sadarkaa tokkoffaadhaaf hanga shanaffaa argatanii xumuruudhaan morkii isaan taasisan daraan olaanaa ni ta'a jedhameeti kan eegamaatii jiru. Dhufaatiin Gyökeres, dhufaatiin Ekitike, dhufaatiin Sheeskoon kan dabalamu yoo ta'e jijjiirraan Alexander Isak kan itti dabalamu taanaan ammoo liigichi caalaatti cimuu akka danda'udha kan eegamu morkiinsa. Keessattuu Arsenal bara dorgommii darbee maali hanqinni isaa bakka hanqina qabu sanatti taphataa fidatee kan jedhu yoo laalle egaa sirriidha. Amma rakkoon Arsenal goolii galchuudha. Rakkoon biraallee akka jirudha ragaaleen dhiyeenya ba'an kan mul'isu. Arsenal akka gareetti carraa goolii uumuratti hanqina akka qabudha. Egaa carraa goolii osoo hin uumin goolii galchuu hin dandeessu waan ta'eef kun hojii taphattoota sarara gidduu fi taphattoota sarara qarqaraa ta'a jechuudha. Gyökeres qofti dhufuun Arsenal shaampiyoonii hin taasisu. Maaliif kilabni kun carraa goolii uumuratti illee hanqina qaba waan ta'eef hanqinoota san furachuu qaba kan jedhan jiru waan ta'eef egaa deeggartoonni kilabichaa waggoota lamaan dabarsanii hanqinni keenya taphataa sarara fuulduraa goolii nu galchu kan jedhan san egaa sanaaf deebii ta'uu kan danda'u Gyökeres dhufee jira. Garuu garichi akka gareetittuu akka walii galaatittuu goolii galchu. Liigii Poorchugaal fi liigii England kanas wal bira qabaniin kaasiruu baay'ee. Gama kanaanis ni kaa'e. Garuu jiru taphattoonni akka Bruno Fernandes fa'aa, Cristiano Ronaldo fa'aa liigii Poorchugaal keessa naani fa'aa Poorchugaal keessaa dhufanii liigicha keessatti kan madaqan jiru. Gyökeres qixa sanaan ilaaluun ni danda'ama, milkaa'uu dhabuus ni danda'a kan jedhu jira. Arsenal garuu gidduu irratti kanneen akka Zubimendi fa'aa fiduun isaa Norgard taphataa muuxannoo qabudha. Maadukeen qarqara taphataa saffisni isaa adda ta'edha. Taphataan sarara isaa irratti fidan dargaggeessi Masqueranis taphataa salphaa miti waan ta'eef egaa Arsenal akka gareetti qaawwa akka hin qabnedha bara dorgommii dhufu. Garuu taphattoota kana qindeessanii baruma jalqabaatiin shaampiyoonii ta'uun Arteetaatti cimuu mala kan jedhus yaanni waan jiruuf egaa garee haaraa gaafa ijaartu amma Manchester Cityin taphattoota mallatteessifate fakkeenyaaf taphattoota baay'ee umriin isaanii xinnoo ta'e garuu taphattoota taayilentii ciccimoo olaanoo qaban mallatteessifate osoo waancaan kilaboota addunyaa hin eegalin. Waancaa kilaboota addunyaa irratti wanti inni buufate maalidha? Taphattoota kan hamma ta'e qindeessee fayyadamuudhaaf yaalee ture. Garuu yeroo gabaabaa keessatti gareen ijaaramuu akka hin dandeenye argineeti jira jechuudha. Manchester Cityin imala gabaabaadhaan dorgommii sana keessaa kanaafuu danda'e waan ta'eef jechuudha. So gareen tokko gaafa ijaaramu yeroo fudhachuu danda'a. Arsenaalis bara dorgommii dhufu taphattoonni kunniin amma mallatteessifatee fi kan garicha keessa jiran qindoomanii garicha shaampiyoonii taasisuu fi dhiisuu danda'u. Garuu koomitimantiin Gyökeres olaanaa ta'uu isaatiin wal qabatee kilaba kanaaf uf kennuudhaaf waan qabu hunda gochuudhaaf qophii ta'uu isaatiin wal qabatee egaa kilabiin kun bara dhufu murkataa jabaa ta'uu akka maluudha kan eegamu. Saatii keenya waliin deemuudhaaf amma odeeffannoo keessumattuu jijjiirraa taphattootaa irrattiin hedduun keenya kanarraa odeeffannoo argannu.
Fabrizio Romanoon baaseen Benjamin Seskoodhaan wal qabatee bakka bu'aan taphatichaa gara RB Leipzigtiin imaluudhaan mariirra akka jirudha odeeffannoon beekamu mul'isu. Taphataan kun Newcastle moo Manchester Unitediif mallatteessa kan jedhu marii kanaan booda beekamuu danda'a jechuudhaan Fabrizio Romanoon daqiiqaa 50 dura kan inni maxxanse irraa hubachuu ni danda'a.